كفني كريديتي تشلالك قلنا نعرب سمو ميرجع ينقبض ماما بيان نعرب سمو نعبارو ميرجع ينقبض mana siri dayte anaaf jaarsa kiyya adda baasu inuma hin dandeessuun siin jee. Barin danda'amu naa kan naameet mamman baay'anii fi si abaaru mirgi qaba siif jechaan guyyaa lama barnoota dhiise. Siif jecha miti ummata Oromootiif jecha. Ummata Oromootiif jecha. Miciyyoon intala Oromooti malee intala maakiiti miti. Hubadhu. Hayyee san seeratti nagaa. Mamman bayaan. Maakii jecha goote moo ummata miciyyoon san Oromoodhaa jecha goote ati. Mamman bayaan. Wallahi qasaman billahi kabajaa keetii dintaa'een. Hin wallaalle akka mubaarik. Ammoo laal. Haati baatee deemanii si biraa rafan sanitti. Rabuu hin wallaalle. Ummata Oromoon jedhin kabajaa keetiif. Maallaqa saniin baana mamman bayaan. Ammoo ni torkii tolfadhu mamman bayaan. Ni torkii tolfadhu mee tarra takka. Mee ni torkii tolfadhu. Ni torkii tolfadhu mamman bayaan oggu takka. Ni torkii tolfadhu. Thank you. Mamman bayaan na dhagaye. Makkii na dhagaye. Waan inni isiniin jiru tartiibaan na dhagayeeffadhaa. Wanni mana makkiitti mamman bayaan osoo gastii gubbaa jiruu lafaa ka'ee ummata tuquudhaaf hin darbe jette makkiin isa qaqabde. Mamman bayaan iyyee lallabuunis dubbii isatti dhaabbattuu jira saniif. Garuu ammoo wanni zaahirri nuti hubatuu qabnu namni osoo akka fedhe wal godhe online irratti bahee wal arrabsu osoo hin ta'in osoo obboleeyyan isaanii gurguddaan ala kana jiru online irratti bahee siin raggata jechuun kuni dogoggora guutuudha. Abbummaan fedhee online irra bahee wal raggatuun waan hin barbaachise. Waan nurraa illee fakkaanne sii galee. Mamman bayaan yoo na dhagayaa jiraatte wanni ati goote viidiyooleen ati waraabde wanni ati jette waan nama qaanfachiisaati nama kuma shankataa'u jiru kana duratti obboleettii ta'e dhiifama gaafa itti balleessite. Mamman bayaan na dhageessaa? Hamzaa yee dhagaatan jira shabakaan kiyya deebi'ee miti. Deebi'e shabakaan kee haasawaan anjee kana dhageesse. Yaa Hamzaa baramzaa kiyya ana obboleettiitiyya maayikii nan jaaladha. Ana Hamzaa wanni nan irratti jecha kana hunda miira keessa galee je'eef sababuma ganna darbuu saniifi malee. Bar sababaa san ittiin deema mamman bayaan yoo haasawaa bulle obboleessa kee. Wanni bareedaan laal naa dhagaye. Video as banadhuuti obboleessa kiyya wanni niin ani obboleettii tiyyaan abaarsi mana siirii maarreen ja'a je'e san waan narraa fakkaatuu miti maakkii teenya dhiifamaa jiin banadhu viidiyoo. Ayyee obboleettii tiyya maayikii akkuman duraan si kabaje akkuman gaafan darasummaa keessa jiru bara 2005 irraa si hordofuu ka'ee akkuman jedhee si haasa'e san wallahi rabbii kiyya akka Itoophiyaatti bara 2005 hoggaaju akka Itoophiyaatti. Akka Itoophiyaatti bara 2005 sanuu gaafa silkiin Itoophiyaan qabaa silkiin namaatiin hordofu. Chargii fidallaa si mamman bayaan osoo irratti hin dhaabne. Silkii namaatiin hordofe nama 5,000 irratti. Wallahi summa wallahi namni haadha tiyyaa fi abbaa kiyyaa fi eeganaa haadha mana tiyyaatii fi obboleettii tiyyatti aansee akkaan si kabajee si jaaladhu akkaan jaaladhu fi kabaju keessaa si dubartootuma Oromoo kamuu keessaa namni akkaan ana biratti kabajaa guddaa qabu si akkuma kabaja guddaa na bira qabdistaniittan si bira taa'ee osoo mubaarikii fi haati baatee dadhabanii rafaniin osoo dadhabee hin rafiin si kabajuuf jecha taa'aa bule. Ani immoo si abaaruu fi si arrabsuun kiyya wallahi aarii xiyyaatiitti na godhe miira kiyyaatiitti na godhe
raggatu sobboleetti tiyyaa ukhtii tiyyaa jechi siini malles hin jedhe ilma namaatiin aariin na godhe yaa'u aarii biraan ammas markaza guyyaa lamaan qaraasifne sababaa san irratti qobrataan walitti hayyee jenne dhimma lubbuu namaatiif hin taa'e jedhe xiqqoon rakkoo gama barattootaan walitti kaane sababa isaanii irratti miira keessa gale waan ta'eef irra naa tari si abaaruu fi immoo tasiiriidhaa san wallahi tasibnin beek abaarin akkan taane abaarii san onneti irraan hin jennu rabbiin si kakadha wallahi qasaman billahi rabbi onneti yettana amma dhukkuba addunyaa tanarratti hin argamin hin qabeen na argisiisu wallahi onneti yettanaan as keessaa fudhadhee si hinna abaarriyaa ukhti obboleetti keessa qiyyaan abaariin keessan ja'amtu fi tan gubbaan ja'amtu adda abaarii yoo keessa kanaan ati rabbitti ol hin kennin afaan goggoyduun faayidaan qabdu akkuma laa ilaaha illallaan qalbiidhaan yaadanii arrabaan dubbatan yoo qalbiin biran jirraanne arrabni faayidaa hin qabu afaan hin dubbatuun faayidaa hin qabu onneetiyyaan hin jenne ta'ammoo tamaaree siirii sanis onneetiyyaan hin jenne akka hanjamaatitti hin jeesan shuf akka hanjamaatitti hin jee Fiidiyoon harkaa qaban sanoo fiidiyoon harkaa qaban video maikiidhaan maal shabakaadhaan naqabaa dhiifama hoggan naqabee viidiyoon na umura waan ta'eef sababa fiidiyoon jenne fiidiyoo isiitiin harkaa qabaa gadiin dhiisaa jechuun sanoo dhugama aboo namnamzaa baramzaan ilmi namaa hoggaa aare waan fedhe jaan miiti si hamsaasa namni yeroo miira keessa gale baramzaa siif himanii miira keessa galuun kanan ishii kabajuuf jecha ka mubaarikii fi waan ofii biraa rafan an biraa rafne itti oolchee bule obboleessa kiyya sababa san irratti guyyaa lamaan qaraasifne barattootaan walitti buunee warra kitaabaatiinis walitti buuneen siin jedhamsa maal taate rabbiin sodaattusa sababa san barnaa galee barlaa dhaqeeffa dhugaa miiraan hin jedheen siin jedhee bar namni waan fedhe jechuu danda'a waan ati hin qabne sirra kaa'uu danda'a. Waan hin jirre jechuun viidiyoon. Waan bar arrabaa bar hamza arrabaa bar arrabni waan hin qabne yeroo aarte waan feete namaan hin jettuusa. Haya. Hayyee. Haye. Ani waan kana ni qabduu jedheetu yaade walla takkaa jireenya kiyya keessatti dhalaa sooshaal miidiyaa kanarratti maaree alaa qabdurraa takkaa miyyoota tana irratti shakkee hin beekan. Takkaa inni waan akkana ni qabdii jedheetu yaadu an. Shuf. Ana biratti hin baanan. Ilmi namaa immoo kijibaa waan amaan jechuu yookaan yeroo aare waan amaan jechuun hin danda'a. Maayikii nama akkuma jaarratti ana obboleessa keetti akkuma si kabajutti inimaa si kabajuu caalaa abbaa mana keetillee kabaja yoo inni natti aarellee natti aaruudha danda'a waan ta'eef ammallee kabaja guddan isiniif qaba ammallee sin kabaja innilleen akka dhiifama naa godhu soddaa kiyya akkuma si kabajaa tuturatti ammallee kabajinni si qabu si biraa akka qalbii keessaa hin banne naaf ishiin immoo obboleeyyan lamaa waan fedhan waliin ja'anii garuu immoo jechaan taane ishiin je'ee maatii fi warri ishii jaalatan natti qalbii cabuun mala waan ta'eef ani ilma namaati kan dhugaan kiyya haa hafu dhugaa kiyya rabbii biratti yookaan dhugaan kiyya haa hafu yoo ishiin naa murteesse ni murteesse ani immoo aarata yeroo san ishiidhaan waa je'e kanaafuu akka dhiifaman naa gootu dhiifama akka naa gootu aayaa tokko irratti si yaadadha alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum Umar ilma Khattaab ayaan kun irratti qaraamteet ayaa kana bira achiin kun ka'ee gurbaasanii dhiifama godhee jedhan ayaa rabbii bira hin tarkaaffanne Umarinu alaa tuhibbuuna Allaha an yaghfira Allaha lakum siboo isiniin jaalattani rabbiin isiniif irra kutu isiniif irra dabru kanaaf ilma namaatiin hin dogongoraa dhiifama naa godhi sitti balleessee jechaan taanee sin jedhee galatoomi. Dhumti dubbii waa hundaa dhiifama mamma bayan galatoomi. Makkii carraan keetii fudhadhu maal jettaa too asirratti? Rakkoon qabu ani dhiifama godheen jiraa fi innis yoo natti aaree jiraate gasti irraa buusuu kiyyatti dhiifama gaafadhaani ani isa dhugaa dubbachuudha haamtuu isaa takka illee hin qabu aannan koofalchiisaa uudas na jaabana wallaahi kanaafuu haamtuu isaa takka hin qabu innis haqa qabaa haqa isaa isaanis hin dabsu dhugaan hojii dhaabbatee jira
wanti sun dirqama ammallee boorullee jechuun Oromoodhaaf dhaabbachuun dirqama gizuma hundaa'u haa galatoomu. Kanaafuu dhiifama na haa godhu anillee gastii irraa buusee isa natti mufatee waan jiruuf ani hamtu yaadeeti miti arrabni yoo baay'ate nama xiqqeessa beete arrabni kun gisee Hamzaati ol baatee nama agarsu gabbus gasti buusa si galee hamtu isaa yaadee osoo hin ta'in namni guddaa akkamiin nama arrabse yoo jee nam tokko waan tokkos ilma waan fedhellee ilma biyya takkaati nuti nama hunda caala walitti aanna. Kanaafuu dhiifamaan gaafadhaanii jechuun yoo na aaree jiraate. Tole. Amma galatoome maakkii teenya. Atoo maama bayaa waan isin jette dhiifaman si gaafadhaa jette. Akkamiin laalta waan kana? Banadhu oggu takka. Isin lachuu oggu takka banadhaamee maayikii firraa kaasaa. Maama bayaan. Isin lachuu maayikii keessan firii godhaatiti haasawaa. Ustaz Mama bayan dhageessa? So waan dubbanne hin jiru waa dubbadhu. Waa dubbadhu dhiifamaa siin jette isiinis gastii irraa gabbuusuu sanii fi achi booda itti deebina. Eda gochinan irratti raawwatuudhaa keessuun sababaa jechan ishiidhaan jedhu sanarraan takkaa jireenya keessatti biyyattii kanaan arrabsillee hin jiru. Natti dhagahame sababaa jechan maal jenna yoo arrabsillee irratti arrabsina dha. Osoo silaa biyyattii biraatti gara kan garuu immoo nama kabajaa ture. Aariidhaaf jecha miira keessa galee yeroo jechi tajaajilun. Makeeti qamuut godhadhu wal jedhu jira makeeti. Yeroo jechi tajaajilun bakka hunda waraabamee wal ga'uun achi guree achi banu jechuma kiyyan taanee jettu deema. Sababa san irratti soonan miidhuma kanarraa bu'aawama bakka namni nan garre yoo nan dhaqee hojjetan bu'aawu balaa hamaa tokko birratti murteessuuf filadhe jechuu barbaade. Sababa jecha kanaa yaa hin jira yeroo san keessatti waan sammuun tiyyatu waa hedduudhaan bakka namiidhamtee buuzina taateef jecha halammafaadhaa kun natti dabalame jecha. Jechootan kee kana online irratti arguutu hedduu si jeeqe jechuu mataa. Hamza jecha kana sababaa bakka ani yeroo san keessatti quban qabu sammuun waan biraatiin bakka na yaaduu fi nagara galurraa kan keen dogongorri kun na afaanii bee viidiyoon bakka tanaa fi hundi duraanuu wanni biraa sammuun na qapheesse tana argee achirratti bakka miira keessa galuu eegalee hamma sadarkaa ofirratti lubbuuti raawwadhu takka wallahi qasaman billah kun amma ilaa gammaan tanaa mana hindi eessa hundallee jibbee keessaa ba'ee mana bakka biraa jira jechuudha. Wallahi. Tole abshir. Nu hundaa'u jara keenya rabbi dhiifama nu haa godhu nuti ilma namaati ni balleessina. Ammoo obboleessi keenya ani wanninin irra deebi'ee dhiifama gaafachuuf adu obboleessa keenya ibsaa soldaa keenya ibsaa itti dhagahama dhugaa. Keessaafuu jaarsa hoggaa jaartii tuqan hangam akka isa dhukkubsuniin beekan. Ibsaa yoo as jala jiraate yoo nu dhageeffachaa jiraate waan ta'e kanaaf dhiifama si gaafan akka soddaa keetiitii fi akka obboleeyyan keetiitti. Obboleeyyaniis soddaadhaas dhiifama si gaafan ibsaa keenya. Ijoollee namni numa dogoggora ilma namaati ni balleessa. Mama bayaanillee dhiifama si gaafatee jira. Ni taate nuti ilma namaati wanni kun nu jalaa taate. Ilmi namaa ni balleessanis ni tolcha. Waliin fahamna kaadira keenya. Guyyaanis iida ayaama guddaadha. Jaalalaan baga iidaan itti isin gahe hunda keessan obboleeyyan as jala taa'ee warri nu dhageeffachaa jiru. Ibsaa yoo as jala jiraate ol nuu seenee dhiifama kana nurraa haaqee balatu. Intala silaa namaa kananii nama jalatti tuqulleen qaanyii si galee. Tanaaf dhiifama kabajaa fi jaalalaan isin gaafan isin hundaa'u Eid Mubarak isiniin jenna bakka jirtanitti obboleeyyan keenya warra iida nagayaan godhee gammachuun godhee jaalalaan godhuun hunda nu haa godhu. Obboleessa keenya maamma bayaanillee
rabbi nagaya si haa godhu bakka jirtutti rabbi gartee qabbana gama isaarraa taate jaalala qabe ol seen السلام عليكم إمسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Diando bibana welcome. Akkam nagaa qabdu. Nagaa galata rabbi alhamdulillah. Daawwachaa turte moo ammuma dhufte Imsa? Ana ammuma dhufeeti. Ani karaa biyyaa kana jira beektaanii Turkiilleen hin jiru waan takka miidiyaa gubbarraa hima arga. Jechoota tokko waan mabbayaan kun jedhu nama arga namni waraabeetuma gadhiisa beektaa. Wanni atarra dubbattu ammoo wanni atarra namaan jettu ilmee guutuu ta'a. Gisee takka ammoo nama guddaa irraa dubbiin akkasii sun wayita ba'u hedduu fokkota beektaa. Namni afaan ofii kanatti sila adaba qabaatee bareeda. Wayita siin jedhu. Tole ibsaa kiyyaa takka osoo dubbanne waan takka jechuufan. Lala ni dubbatte. No. Ni dubbatta bibi. Hageeffatu sana sun taane. No, Lala ni dubbatta. amma waan isin irra jirtan beekuu baadhullee dhugaa dubbachuun firummaan kuttu beektaa. Mee takka Bira keetillee dhugaa nabaas itti bitee yoo dhugarra si jibbee nabaas yoo hojjeteen ibsaa sama kiyya takka nabaas bibi. Yoo nu dhageeffataan turin malee maamabbayaa wanni inni godhaa ture, wanni inni dubbataa ture, wanni inni asirra waraabe hundinuu akka dogoggora taate atillee yoo as jala jiraatte hin beeyne ibsaallee soddaa kiyyatti balleeyseen jira badiinaa godhee wanni san godhuun kiyya badiidhaa je'eeti dubbatee ture jechuu fadheeti. Maakiis asirratti dhiifama gaafatee ummata nama 7,000 kan ulaalaa jiru kanallee dhiifama gaafatee waan san if biraa hin je'e malee wanni takka ta jirtu hin jirtu yaada je'uunu ibsee jira jechuu fadheeti. Akka badii taate ifirrattis muree namni hundinuu hubatee jira ibsaa keenyaan. Anilleen akka nama gartee obboleessa kee soddaa keetitti jechu kun jaartii ofii beeki jaartii hoggaa arrabsan jaarsi maal akka fiil godhu annin beeka. Siigalee wanni tun madaadha nin beeka. Badii fudhate obboleessi keenya nama 7,000 irratti badii fudhatee akka balleesse akka wanni san badii taate hunda itti himnee hayyamee maakillee dhiifama gaafatee maakiin akkasitti an ibsaa nuu fidii obboleessi keenya yoo nu muufate ni araarfannaa jeetiin walleessitti wanni jettee si yaamte tana sii muufadheetti ibsaa kiyyatti haasa'e madee. laa maal jedhan beektaa afaan amaaraa kan waggaa bira saamyata waggaa irra saam jette si galee dhiifamni illee akka qabu wanni marti qaba. Anamma nama haadha abbaatii arrabse akkasuma dhufee jaartii tiyya na biratti arrabse jechuun yoo jaartiin tiyya balleessite mucattiin tun siingilii miti dhufee natti himachuu danda'a. Wal beeyna akkuma nama kamittuu keessaa wal dubbisnaa duraanillee nama waliin haasawa keessaan qabu yaa abuu maakiin akka na goote jaartiin tiyya akkana jedhee natti wanni kun marti gara miidiyaatti hin dhufu waan keessaan dhumatuu danda'u. Erga gara miidiyaa fidee waan kana mara dubbatee waa hedduu jedhee haadha abbaa bira isii bira taree haadha abbaa arrabsee waan akkana waan akkasii jedhee haasa'ee boodee ana bira dhiifamnu akkasii hin jiru. Maaliif beektaa? Namni haadha abbaatii yaannat dhufe ijaannat dhufe ijatii yaabitaaf mirgaannat dhufe dhiifamni wanni jedhee hin jiru wallaa na biratti. Si galee mikniyaatu wanni naa dabalus erga na xiqqeessee irraa bahee tuffiidha kun erga na xiqqeessee irraa bahee waan fedhe dubbatee namni nama duratti waan fedhe siin jedhee deebi'ee achiin dhiifama akkana maali jechuun hin jiru. Si galee kanaaf waan inni viidiyoo haasa'e jechaanillee jechuu baadhu namu argeera dhagahee jira jecha inni jedhe san jecha inni isiidhaan jechaa ture san haga
ilmoo maaliin argatanii jaarsaa hojjan simbaasa maalii godhee waan akkasii godhee siirii dhaqee jedhu san waan inni akkas jecha san bakka namni dhagahee madagaa haadha abbaan isii firri isii mijatti tanaa wayita caqasan maaltu itti dhaga'ama abbaa isii maaltu itti dhaga'ama haadha isii dara maaltu itti dhaga'ama namni maaf kana iyyaan sanirraanuu yoo namni durriyyeen namni argellee haasee waan namarraa fakkaatu namni la calliseetu bira ta'uu danda'a garuu namni guddaan tokko namni silaa waan diinii rabbii dubbatu wanni silaa yoo namni nuyyuu tasaasan yoo mucattiin tasaasateeyyuu mucattiin maantu nu tawallaaltu ta'eyyuu gorsuu danda'u waan akkana akkasiitii miti akkana godhini jedhee itti himu qabamoo waan hagana ga'u jedhee arrabsee irraa bahee mucuq jedhee as deebi'anii dhiifama. Ata kain fudhatame wayita kana ati matammaan keessaniyyuu isinummaanuu dhaabaddaati. Laale ibsaa kiyya maal lama koy lammaffaa jedhe sadaffaa koy tokko lammaffaa miidiyaa kana gubbarratti ana maakiin osoo walitti hin dhabamne min durallee erga dabalamnellee waasitti maame warroonni waan fedhan jedhanii irraa bahanii naafisiin obboleeyyanii ijoollee biyya takkaatii lajagas harargeellee ta'uu danda'an harargeen oromoodha nullee oromoo garuu ammoo naafisiin obboleeyyanii ana jala waan fedhe jedhanii ni arrabsanii irraa bahanii dhiifamaa ani obboleeyyanii wanni jedhu na biratti hin dalagu tuffiidha malee tun biyya teessan ta'uu dandeetti bakka feete ta'uu dandeetti garuu ana jala dhuftee arrabsitee irraa baatee waan feete jetteeni isiin nuufisiin ijoollee biyya takkaatii waan fedhellee jedhuun rakkoo hin qabu maal jechuu kun sadaffaa viidiyoo isii finnaa viidiyoo maalii finnaa viidiyoo akkana isin baasnaa sila isin ka miidiyaa kana gubbarratti halkanii guyyaa warri waan akkanaa kana iyyaa ooltan kun waggaa beekama iyyaa ooltan kun maa hin finne viidiyoo makana maaf gadi baastaniituma agarsiistanii ummata kanatti jechuu nutti hin agarsiisne ka isin adda argitan kana viidiyoo ima fidayyuume viidiyoo ma jettan kana fidayyuume yoo qabaattanii rasiisin jedhe achumatti ilaala yoo barbaaddan ol baasaa isin jedhe minim maal samaam si galee laal maakiidhaan maakiin ka walit dabalamneen wani na dura taree jiru yafallageen agar binoor silaa qabaatteeyyu jechuudha wannumaan akkasiifu silaa jiraate የለም ኩኒ አከ ዲባንድ በሹር አከ እንጀረም ግን ቢኖርም ብመጣም ይወዱ ፈለ ምንም ቀየር ነገር የለም ወን ጅጅረም እንጀሮቹ ሲገለ በዋን ሲ ዋን ተሪ ሃሰው ሲ ጂኒ ዋንም ሃሰው ከነ ሙሉ ፉረዴ ጃለዴ አክሰፕት ጎዴ ዋን ዱፉ መራ ወን ድሮ ደርብ ከነ ይላልቱ ኤርገናፊሲ ወልም መከምያስ አይደል Mama bayan video hin baasa video si kaba akkana wallahi fideru fa fidi me bolesa fidi kuno video ran namu kuma saddeeti foytu la jira tayike gafat adi tasal fardos duran duratti fida video sa gize omara kana hasawun hin fakkotu gize omara kana dubbachun hin dabbaru tole ibsa fidatte kanu mesin injera galato maula sensu kesanif mama bayanammo akarama kamittu tiyechu difama nafsil asmat taga wafsil ibsa nagaisa tole dubbini gababsina dapo gutakane dubbata ay asuma jira nulle chor wari ethiopia ma jira gutakame nafsi ibsa tara takka sawanin fitalle tetin cd se mana kannita baddo yirbot tole ibsa ke nyamma no gani fin difama ati siga facha jiru kana makitu keti an mat an hogan ibsa
dhiifama nuuf godhi dhiifama naaf godhi siin jechuu jiru kana maakii fi ati tuqeetiin dhiifama si gaafachuu jira. Ana gaafataarta. Jechi kiyya arrabaan wayin isin tuqee hin jee ugaan dhiifama si gaafadhu kan. Laa. Yes. Maaliif si gaafadhe beeyta? Bakka kee kana bu'eetiin waanin fiil godhee wanni tun akka nama dhukkubsitu hubadhee si gaafachuu jira. Akka isiin nama dhukkubsitu niin beeka. Garuu ilma namaa kana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin kullu bani Aadam khattaa jee. Hundi nuti ilma namaati malaayikaa miti. Ilmi namaa ni balleeysa. Wa khayrul khattaa'iina at-tawwaabuun. Ammoo irra gaariin isaanii warra waan san baditti beekee irraa deebi'ee jira. Ni jaamoon joo ibsa. Jira tuffatu. Thank you. Wanni nin kana sii kaaseef akka Oromootti dhumti dubbii dhiifamaa jedhan. Abbuma fedhee waa ta'u. Dhumti dubbiidhaa dhiifama. Wanni maamma bayaan maakkiidhaan je'e ummata durattiin gaafadhe. Viidiyoon jettu ni jirtiin jeen. Aareetiin je'e annamnummaan hin viidiyoo irraan shakkine yoo jiraatte isiidhaa jee. Ilma namaa tahee namni hin balleessin hin jiru ibsa. Siigalee? Ilma namaa tahee kabadii isaa hin beeyneetu irra badaadha namni. Namni eega balleessa. Namni kanaa miti akka Oromootti fi akka aadaa Oromootti walis ni jeesaa beeka. Hoggaa wal ajjeese akka Islaamatti fi akka hundattuu akkaataa jira. Dubbii gaafa gabaa magaalaa badde gaafa gabaa magaalaa tolchanii jira. Maakiin onlaayina kana gubbatti jechisan isin jaame. Waliigallee onlaayinuma kana gubbatti ol deebifnee akka jechisan hin jirre ummatas garsiifnee jechisanis akka gartee jecha kijibaa ta'e ummatatti agarsiisaa jirra. Kuni maali? Nagaya buusuudhaaf. Booddeen dubbiidhaa dhumti isii nagaya. Abbuma fedhe waa ta'u. Siigalee? Yoo wal ajjeeses namni dhumti isii gumaa fi heeraa fi seera. Akka Islaamattis gumaadha, akka Oromottis gumaadha, akka heeraa fi seeratti illee yoom gumaan furadhaa lakkiidhaaf haa hidhanii jettellee siif itti deeman. Tanaaf wanni bakka tana dhaabbannee fi sa'aa lamaa sadii teenyee fi asirratti haasa'uu jirruuf ibsaa kiyya akka nagayini dhufu akka ummanni illee nagayini bu'uufi. Waliigallee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namicha nama 99 ajjeesee dhiifama godhe. Dhiifamni maamma bayaan osoo atin dhufin ibsaallee itti balleeysee dhiifama jedhe sani dhiifama Rabbiiti dhiifama namaatiif. Dhiifamni yeroo hunda kan namaatiif itti beeka Rabbiiti. Kanaaf ibsaa irra deebinee wanni si gaafan akka obboleessa kee kasirra guddaatti wanni isin irratti ta'e san waan sirriitii miti. Waan san addas baafanne ummanninis caqasaa jira. Sigalee komantii nu banaa jira fe'e. Ummanninis caqasaa jira. Wanni san akka badii taate namuu hubate. Abbichi je'elleen hubate. Dubbii tana asumatti akka xumurru barbaanna ibsaa kee. La alhamza kiyya kabajamee illee masi kabaja rakkoon hin jiru. Dhiifamni dhiika Rabbiiti. Garuu ammoo waan tokko sitti mana jagas waan sun taane miidiyaa kanarratti waan hamaan jechuu fi arraba argite nama arrabsuun namoota beekamtii itti fakkaatu beekumsa itti fakkaatu jira. Yookiin dammoo nama arrabsitee kabajaa itti argattu itti fakkaatu jira. Waan beete namaan jedhanii wallahi lazim haadha abbaa kiyya ruuhiin jiranii afaan kiyyaan waan arge asirratti dubbadhee natti hin saalfatini. Haadha abbaan kiyya anaan hin saalfatini. Akkatti na guddisaniif beekaaf malee
abbaa fedhe miidiyaa kana gubbarratti jechuun qubatti dhahee jechuun arrabaan mucuqisa godhee ofirraan deebisa. Abbaa fedhe. Garuu ammoo an ilma nama guddaati. Si galee abbaan kiyya sababa kiyyaan hiriyoota isaa waliin taa'ee kabajamee ilmi kan ilma akkanaati jedhanii akka biraa ka'ee deemu barbaada malee itti saalfachuu akka naan saalfatee gurbaan kan kee miidiyaa gubbarraa akkana nama arrabsa akkana jedhaa jedhanii akka inni nama keessa taa'ee deemu barbaadaaf yookiin akka inni akkas hin taaneef callisa malee miidiyaa kana gubbarratti zimmi jennee callisuun kun sodaanneetii miti. Sodaa faamilii kennaati. Sodaa abbootii kennaati. Sodaa nama gurguddan nu jala jira. Sheekkotan nu jira. Ulumaayee kalee itti qaraan. Nu qaraasisan. Si galee jaran nu jala jiraaf callisna malee abbaa fedhe miidiyaa kana gubbarratti qubatti dhahee akka namni tokko waan takkan dubbanne deebisuuf hin danda'a. Garuu hoo hin bareedu, hin fokkota. Waraabamee taa'a sagaleen kun. Ilmaan teennatu arga. Si galee ilmoo ambura argadhutu arga. Abbaan kiyya miidiyaa irraa akkanan nama arrabsaa ture adaa gaafa miidiyaan kun jeneraashiin dhufume warra miidiyaa fayyadamu. Na miidiyaa fayyadamu. Bonnas saalfataniif callisa malee abbaa fedhetti lan. Abbaan fedhan kana booda miidiyaa kana irratti waan takka jedhaa ilaaltamee ibsa akka duraan san argitanii. Sini galee kana wayita jedhu isaan faana miti dhugaa namni dhugaa walitti himee walirraa deemuun bareeda. Si galee dhugaa dubbatanii bakkatti dhiite buluu wayya jedhan. Sini galee innaa Muhammad Bayaan Siri mi abbaa siirillee haraku. Jecha jedhanii viidiyoo san illee fidi. Waan feete fidi ana irra laal anaa miti kadhiifama gaafatuu qabu. Haadha abbaa isii jira. Ayidan miidiyaa kana laalan hin dhagahan viidiyoo kana argan. Si galee jarri yoo dhiifama gootee fi jarri yoo ishi jettee garaan inni afaan san dubbateen itti fayyan anillee itti fayya. Sani achitti neevar anaaf naadhiisi anaatu godha san. Anallee san booda na waama. An dhiifama garuu si kabajaas jaa Hamzaa kiyya. Dhiifama na of kolchii dubbiitti yama carashaan tanum. Si galee. Tana takka asuma naa taa'e akki goonu tana anaatu godha akkumaan dubbii fudhatettiin godha Muhammad Bayaan teeti maayikiini fudhadhu haase. Jalqaba irratti soddaa keenya ibsaa. Ati maayikiin siif jaartii teeti anammoo yookiin akka obboleettii teenyaati yookiin intala teenya. Intala teenya tana namni arrabaa walitti ni bu'aa wayi jechaa walni tuttuqaa osoon ishii dhiifaman gaafatiin dura mee fakkeenyaaf soddaa keenya yaa soddaa. Bona obboleettii ufee akkasitti narraabsu obboleessi. Obboleettii hin jedhin. Ibsa. Laa arraba akkasii namni nama arrabsee waan arge jedhee obboleettii jedha. Maaki jedhee ati. Hafita toos ibsa guutak. Sababaa jecha nan ishiidhaan jedheef kanaaf jecha yeroo viidiyoon tun takka miidiyaan irratti jecha akkasii namaan jedhee illee beeku. Garuu immoo maalirra akka jechi kun jedhuu dandee waan sammuuti yakkin na godhee fi waan naayyee jedhee nama hundaadhaati itti beeka. Haa ta'u immoo sababaa jecha nan ishiin jedhee kanaaf jecha hoggan arguun wallahi qasaman billahi miidiyuma kanaawu biqaa namni sagulumatiyyaa akka hin agarre if jibbuu ga'ee miidiyaa kanarraa deemuu fedha. Sadarkaa lubbuuti irraa if ga'u irratti. Ani hin fedhu an takka waan akkanallee jeellee ani hin beeku. Ilmi namaa ni aaraa balleesse maatii dhastee ilma maatii ishiitii fi bira kutee cufa uummata Oromoo hunda kanatti dallanee jira waan ta'eef san bira kutee obboleeyyan kiyyaan natti aari maatii tiyyaan natti aari waan ta'eef yoo lakkee immoo kadhiifamuun godhu kajettu taate yaaqii gaarrabaa fi ilkeen walloyti ilmi namaa ni gongoraa khata'a ka ammoo gama viidiyoo ati dubbattu wallahi an viidiyoo ati amma jettu kanas viidiyoo namni maayikiin ani qofa arrabsa osoo hin taane na dura arrabsamaatuma jirti hin jaalanne garuu arraba namni ishii arrabses arrabni namaatti illee humata akka ishii illee hin goone ani
miira oggaa janii aaruma aariidhan jedhe malee waan ergasii fi shiidhaa maaree warri wanti jamaa kun hin jiru naan biraan. Ni dogongora ilmi namaa hoggaa waan hin taane jedhe sammuudhaa taana jedhe hadimma lamaffaat hadimma waa'ee baarsaatii fi siiri qajettu kanas wallahi qasaman billaahi sii kakadhe. Okay, meyo akkamtee okay dhiifama naa godhuu dandeessan ishiyaa. Laal maama bayaan balleessitee arrabsitee dhiifama eegalaal dhiifama laal ati nama diin qara eemi naa gorra'amtu malee jette siifan maan gochuu naa gorra'amtu obboleessoo na jagas dhiifama barbaaddeemi himat haadha mana keetiin si jala arrabse haqa qabde baga dallante waga aarte na'am anuu yoo jaarte jana jalatti arrabsan hin jaaladhu natti agama okay mee akkam siita okay dhiise khayshille dhiise ati suman fayyifadha ishii dhiise okay natti murteeffadhu ishii na jagas ansanii miti atin arrabsite waan feetellee jetteemi nama diin qara'eemi atin nama diin rabbii barsiisuumi naan jedhe nama diin rabbii barsiisuu miti dhiifamni kun intala dunaa rabbaa qabdi haadha abbaan sun garaa san sii fayyanii jecha agas gahu jetteeni atin deemi jara dhiifama gaafadhu jarri yoo sitti fayyan anillee si fayya tatiyyaa qallaali jarri maalitti ibsaa keenya soddaa miidiyaa fayyadamanii kanaa maalitti akkasii tajaraa anaaf ibsaa tajaraa dhaga'i. Ni fayyadaman miidiyaas ni fayyadaman miidiyaas ni argan maama bayaan deebii orba ni argan jecha keetis argan sigalee unkaan jaraa miti daa'imnuun fayyadamti isaa ammaa kan sigalee ilmaan ta'e yoo Ogutak kasi lachuu naa kanna anamma kanaa goonu gaa maama bayaan. Jaartiin seeti gaa'ii jalqaba sirraan dhiifama si gaafadha jaartiin teeti si fuudhe. Dhiifama yoo lakki ani ta'u hajjetaate murtii biraa murteeffadhu hamaatiidhaa dhiisa. Ogutak mee maama bayaan naadhiis ogutak akkana goona. Maatii maakii wajjin anaatu isa geessee akka maatii sanii wajji walii araaraman godhatuun dubbi anaa fudhata. Okay. Tabiraa ammoo wanni nuu godhu maama bayaan haasawni inni dalagisan akka dogoggora ta'e viidiyoo nu waraabee nuuf agarsiisu. Tun asitti dhumatti ibsa. Ta maatii anaatu maatiis dhaqee maatii san dhiifamas gaafatee wajji jidduu fixa. Sanuma jedhee bara amma sanuma jedhee mire anillee sananaaf naafan ibsa ta maatiiti. Dubbii fixaati laal namni amma bakka tana maatiif haadha abbaa as fidina hin gaafate ilmaan isaaniiti. Dhajagas wanni namni waan haadhaaf abbaa itti dhagahamu kun namni waan kana hin laalle yookiin itti hin dhagahamne durriyyee barandaa haadha abbaa ofii hin beekne qofa malee ka beeku waan haadha abbaan keessa jiran jecha saniin hin beeku. Baalagee fi durriyyee qofa ka waan kana hin beekne nama haadha abbaa ofii hin kabajne alatte jibbitee haadha abbaa arrabse waa jedhee arrabseemi deem dhiifama gaafadhu sanirraa san booda dhiifama anaa dhufte jaartiin dursa faamiliidha ergasii dhufte. Inni jedha dubban. Afaanitti isin qabu guyyaa fi nama 10,000 as jira. Ani jaartiin ta ibsaa fuudhee wallahi dhiifama wajjin soddaa waan biraatiin na adabadhaa adaban natti mursiifadha. Dhiifama nama 10,000 kanattan isinin ja'a ani maatillee waliin beeynu maatii immoo akkanitti deemee dhiifama gaafadhus hin beeku maatiin jalqaba dhiifama gaafadhuudhaan waan sababa ani waan irratti aaree kana jalarraa kaasee aariin waan biyyoo tanaan jecha kana jedhe yoo jalarraa kaafnee hafin nu haxumurru taate ummata Oromoo irratti maatis as baafnee soddas warra maatii lalamaan yookaan maatii isaanii ummata Oromoo irratti an dhugaa kanan qabaa fi waan kana ishiidhaan jedhe dogongoreeti aaree ilmi namaa ni dogongora haala saniin ta'uu qaba malee tamaatiidhaa ani Hamzaa dhiifama wajjin ittiin seenu soddaa yoo naatti fayyuu diddan na adabsiifadhaa yookiin na ajjeefadhaa.
rakkoon qabu haala wasaala in fudhadha daba keessa baarakallahu fiikum wallahi ittiin seenu yoo na ajjeefatu barbaaddis suma kan naafayyu wanni maatii galleen jiru waan feete natti murteeffadhu feetuu hidhaa waggaa meeqaatiin natti murteeffadhu waan feete natti ajajadhu yes kan biraa Okay. salaamu alaikum Tole, tamaatii ammoo gama duubaatiinis taatee waa hundaan akkumaan isiniin jee akkuma dubbii tanaa sirra finnee fitnetti maatiillee gama duubaatiin akka fayyifnu abdiin qaba rabbirraa hin kajeellaa qabaas. Ta'ammoo asirratti miidiyaa irratti maama bayaan ibsaa gaafachuu jiru isaan lamaaniin walii dhiisa. Isaan lamaan ummata duratti wal gaafataa jiranii maal akka waliin ja'an isaan lamaan ittiin dhiisa. Hamza dubbii sirraatti uummaru maatii saddaa kiyyaatii fi saddaa ibsaa fi maatii jara hundaatu lafarrattan araarfadhaa dhiisaa kalaas akka anumaatiitu araarfadhee Namni miidiyaa irra fidii gaafadhu siin jedhan jiru miidiyaa duubumaan fixxata maatiiti. Yoo jarri dhiifama sii godha illee dhiifama sii godha. Rakkoon hin jiru tatii yaabteeti anillee Itoophiyaa jira. Wal arginee dhiifama waliillee godhuu hin dandeenya. Maamma bayaan katabaatam jiraatta. Gaal ani rakkoon qabu akkan jiran siifa namaan an fiixee baran maatii Saruma siin jedha naafsi wal arginee dhiifama walii goona. Rakkoon hin jiru maatiif kan dhugooti. Dabsala laal maatii Hamza galatoometin. maatii anaan manatti dhaqee araarfataa tummaan natti fayyisi dhiisi maatii naatti deemee araarfata. Yoo ammoo kan fayyu kan godhu naan jettu taate rakkoon qabu. Araritti naa hidhatus numa dandeessaa seerallee nageeffatu ni dandeessa. Yes. Abaan Okay. rakkoon qabu. Tole, Arrabsiif. laalakki dubbiin inshaallah xumuramtee jirti. Waan lafarraa hafe malee waan onlaayina gubbaa akka rabbiin jaa